Harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan, nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jechaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduuwwan jajjaboo guyyaa har'aan tanaa amajjii 11/2026 jennee qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jechaa. YouTube channel keenya subscribe godhuudhaan miseensa ta'uun viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share godhuu hin dagatinaa. Ammoo odeeffannoowwan yeroo ammaatiif jennetti isin dabarsina. Odeessa jalqabaatiin gamtaan mootummootaa bara 2026tti Itoophiyaa fi Keeniyaan Afrikaa bahaa keessaa guddina dinagdee sadarkaa olaanaa ni galmeessu jedhe. Akka tilmaama gamtaa mootummootaatti dinagdeen Afrikaa bahaa bara 2026tti dhibbantaa 5.8 akka guddatu kan tilmaame yoo ta'u, kunis kan bara 2025tti dhibbantaa 5.4 ture caalaa fooyyee qabaachuu akka danda'u akeeketti jira. Haalli kun ilaalcha dinagdee Itoophiyaatii fi Keeniyaa tattaaffii walitti hidhamiinsa naannoleetii fi babal'ina anniisaa haaromfamuutiin kan deeggaramedha jedha. Akka gabaasa gamtaa mootummaa kan dhiyeenya gaazexaan Naayiroobii zeestar jiru gabaasetti guddinni dinagdee Afrikaa waliigalaa bara 2026tti dhibbantaa 4, bara 2027tti ammoo dhibbantaa 4.1tti akka ol guddatu kan tilmaamedha. Odeessa biraatiin ABO fi KFO'n maatiin 15,000 ol kan abbuu seeraatti buqqaafaman ijaarsa buufata xayyaaraa Bishooftuu keessaa hiree akka qabaatan gaafatan. Paartiileen siyaasaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromootii fi Adda Bilisummaa Oromoo maatiin lafa qonnaa buufata xayyaaraa Bishooftuutiif jecha buqqaan 15,000 ol ta'an ijaarsa kanarraa aksiyoona akka qabaatan ibsa garaagaraan baasaniin gaafataniiti jiru. Paartiileen lameen ibsa amajjii 9 fi amajjii 10 irratti baasaniin carraan qonnaan bultoota abbuu seeraa akkuma gosoota Oromoo eekkaa fi gullallee qe'ee isaaniitirraa buqqaanii dhabamuudha jechuun sodaa fi yaaddoo qaban ibsaniiti jiru. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa amajjii 9 2026 ijaarsa dirree xayyaaraa abbuu seeraatti ijaaramuudhaaf jalqabame kan ilaalchisee baaseen hojiin kun qaama maastar pilaanii mormii kaasee ture kan harka jalaan hojiitti jijjiiramaa jiruuti jedhe. ABO'n sirni mootummaa amma jiru karoora maastar pilaanii duraan waan maqsame fakkaate sana daran babal'isee hojiitti hiikuun jireenya qonnaan bultoota Oromoo yaaddoo fi balaa hamaadhaaf saaxileeti jira jechuun akeekkachiiseeti jira. Itti dabaluudhaanis ijaarsi dirree xayyaaraa sadarkaa Afrikaatti baay'ee guddaa ta'e kun qonnaan bultoota gandoota 6 Abbuu Aciroo, Abbuu Garbii, Abbuu Kombolchaa, Abbuu Looyyaa, Abbuu Lugnaatii fi Abbuu Sarkamaa keessa jiraatan abbaa warraa 3,000 sadarkaa maatiitti yoo tilmaamame ammoo maatii 15,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqisa jeeti jira. Beenyaa qonnaan bultoota kanaatiif baajanni birrii biiliyoona 17 qabamus qonnaan bultoonni kunneen hatattamaan bifa duulaatiin kaafamanii handaara magaalaa Bishooftuu naannoo Dhibbaayyuu qubsifamaniiti jiru jedhe. Kanaanis jiraattonni lafa isaaniitirraa buqqaafaman carraan gosoota eekkaatii fi gullallee isaan eeggata jechuun akeekkachiiseeti jira. Koongireesiin Federaalistii Oromootis gama isaatiin ibsa kaleessaa amajjii 10 baaseen yaaddoo wabii tokkoon malee buqqifamuu uummataa irratti sodaa qabu ibsee jira. Buqqaatiin uummataa waggoottan 3 darbanittuu dabaleeti jira kan jedhe KFO'n ijaarsi abbuu seeraa kunis taatee kana ittuu kan hammeessudha jedhe. Lafti qonnaan bulaadhaaf bu'uura wabii jiruu isaati malee meeshaa gurgurtaatii miti kan jedhe KFO'n beenyaan maallaqaa yeroo gabaabaa booda dhumuu dhaloota itti fufuu hiyyummaadhaaf saaxila jedhe. ABO fi KFO'n ibsa isaaniitiin mormii misoomaa akka hin qabne kan ibsanii fi ta'uu qaba waan jedhan ibsa isaanii keessatti eeraniiti jiru. ABO'n mootummaan jiraattota ganda 6 buqqaafaman kana beenyaa muraasaan gaggeessuu osoo hin taane qonnaan bultoonni kunneen buufata xayyaaraa kana keessaa abbummaa qabeenyaa isaaniif malu akka kennamuuf kan gaafate yoo ta'u, warreen buqqaanii qubsiifamaniif bu'uurri misoomaa barbaachisu akka dhaabbatuuf gaafateeti jira. KFO'nis bifuma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni buqqaan kunneen misooma lafa kanarratti misoomuu keessaa abbaa qabeenyummaa akka qabaatan gaafate. Wal amantaan akka jiraatuuf mariin buqqaatota kanaa waliin taasifamu bakka ogeeyyiin seeraa bakka isaan bu'anitti akka taasifamu akeekkachiiseeti jira. Mirgi aadaa fi eenyummaa saba lafaa abbuu seeraa irra qubatee jirus dhiibbaa magaalummaa kanaan akka hin banne eere. Qaamoleen ijaarsa buufata xayyaaraa kanaaf maallaqa dhiyeessanis ijaarsi kun gulantaa seeraa idil-addunyaa guutuu akka qabu akka mirkaneeffatan akeekkachiiseeti jira. Ijaarsi buufata xayyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu amajjii 10 2026 ifatti jalqabeeti jira.
Muummeen ministeera Abiyyi piroojeektiin kun bu'uuraalee misoomaa geejjiba qilleensaa Afrikaa keessatti isa guddaa ta'uun akkasumas humna dorgommii sarara daandii xayyaaraa Itoophiyaa kan cimsu ta'uu ibsanii jiru. Sirna jalqabbii ijaarsa piroojeektii doolaara biliyoona 10 ol fixajaamee kana irratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee aangaa'onni naannootii fi federaalaa irratti argamaniiti jiru. Akka ibsa ministeera muummee Abiyyiitti buufanni xayyaaraa Bishooftuu marsaa 2 keessatti kan ijaaramu yoo ta'u, marsaan jalqabaa xumuramee yeroo hojii jalqabu waggaatti imaltoota miiliyoona 60 tajaajiluu kan danda'udha. Marsaan lammataa guutummaatti wayita xumuramuu dandeettiin isaa karaa imaltoota miiliyoona 110tti akka guddatus ibsameeti jira. Kunis yoo milkaa'ee buufataalee xayyaaraa Afrikaa yeroo ammaa hojjetan baay'ee caala jaameeti jira. Odeessa biraatiin muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad daawwannaa hojiitiif Jabuutii seenaniiti jiru. Muummichi ministeera Abiyyi wayita Jabuutii seenan pirezidaantiin biyyattii akka gaariitti simachuu miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreesseeti jira. Akkasumas mariin isaan pirezidaantii Ismaa'eel Omar Geellee waliin taasisan dhimmoota ji'oopolitikaa irratti akka xiyyeeffatus ibsaniiti jiru. Keessattuu dhimmoota akka nageenya naannoo kanaa, tasgabbii akkasumas hariiroo qindaawaa biyyoota lameenii cimsuu irratti akka xiyyeeffatan ibsan. Muummichi ministeera Abiyyi kun nagaa fi tasgabbii hariiroo dinagdeetii fi badhaadhina waloo irratti ejjennoo qabnu kan mul'isudha jedhan. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuudhaan booda biyyoota ollaa Soomaaliyaa tarkaanfii kana morman keessaa Jabuutiin tokko yoo taatu, Itoophiyaan garuu hanga ammaatti murtee Israa'el kanatti homaa takka illee hin jenne. Abiyyi dhihoo kana wayita koorporeeshinii daandii baaburaa Itiyoo Jabuutii daawwatan daandiin baaburaa guddina Itoophiyaan karoorfattee jirtuuf murteessaadha jedhaniiti ture. Odeessa biraatiin Iraan haleellaa US'if deebii akka kennitu kan akeekkachiifte yoo ta'u, Israa'el giddu seentummaa US eegaa jirti. Hiriira mormii gara hokkoraatti jijjiirameen jeeqamaa kan jirtu Iraan haleellaa Ameerikaan raawwattu kamiifuu deebii hatattamaa akka kennitu dhaadatte. Dubbi himaan paarlaamaa biyyattii Mohammad Baqar Qaliibaaf haleellaan Iraan irratti raawwatu kamiyyuu buufataalee waraanaa US fi Israa'el naannawaa kana keessa jiran akka haleelamaniif karaa saaqa jechuun paarlaamaatti himaniiti jiru. Iraan wayita haala kanaan akeekkachiisa pirezidaantii Doonaald Tiraampiif deebii kennitu mormiin biyyattiitti hammaateeti jira. Tiraampi fi ministeera dhimma alaa US Maarko Ruubiyoo dabalatee qondaaltonni US mormii lammiileen Iraan gaggeessaa jiran akka deeggaran ibsaniiti jiru. Enumaatu Tiraampi ammoo aangaa'onni Iraan yoo humna fayyadaman tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisee jira. Israa'el gama isheetiin US hiriira mormii guutummaa Iraan keessatti gaggeeffamaa jiru kana keessa seenuun lammiilee hiriira gaggeessaa jiran etumsiti shakkii jedhuun qophaa'inaan eegaati jirti. Reuters maddeen dhimma kaneetti dhiyeenyaan hordofan wabeeffachuudhaan akka gabaasetti Israa'el giddu seentummaa Ameerikaa qophiidhaan eegaa kan jirtu. Erga hiriirri mormii kun Iraan keessatti jalqabee pirezidaantii Tiraamp gidduu seenuudhaaf dhaadataati jira. Enumaatu aangaa'onni yoo humnaan hiriirtoota cabsuu jalqaban US gidduu seentee uummata gargaaruuf qophiidha jedhe. Israa'elii fi Iraan waxabajjii dabre guyyoota 12 kan wal haleelaa turan yoo ta'u, yeroo sanaas US gara Israa'el goruudhaan Iraan haleelaatti turte. Sanbata dabre ministeerri dhimma alaa US Maarko Ruubiyoon ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahu waliin dhimma Iraan irratti bilbilaan dubbatanii jiru. Maddi Israa'el haasawaa qondaaltota kanneenii keessatti hirmaate US dhimma Iraan keessa seenuu akka dandeessu irratti mari'achuu Reuters himeeti jira. Odeessa xumuraatiin Awustiraaliyaatti balaan ibiddaa lubbuu namaa galaafatee gamoowwan 300 ol barbadeessee jira. Balaan ibiddaa bosona kibba bahaa Awustiraaliyaatti mudate babal'achuun gamoowwan 300 barbadeesse. Gamoowwan kunneen keessaa hedduun manneen jireenyaa yoo ta'u, balaa kanaan lubbuun nama tokko darbuunis ibsameeti jira. Balaan kun guyyoota hedduudhaaf kutaalee kibba bahaa Awustiraaliyaa keessatti babal'achuun amma sadarkaa kanarra kan ga'e yoo ta'u, keessattuu bulchiinsota akka Viiktooriyaatii fi Weelsii baay'ee miidheeti jira. Lafa dachaa bal'ina magaalaa London ta'u gubee kan jiru yoo ta'u, hektaara 3,500 jechuudha. Sababa kanatti bulchiinsa Viiktooriyaatti labsiin yeroo muddamaa labsameeti jira. Hojjettoonni balaa abiddaa 10,000 lakkaa'amanii fi xayyaaronni abidda dhaamsan 70 ta'an ramadamaniiti jiru. Haala qilleensaa ho'aa kana keessatti abiddi kun torbaanotaaf itti fufuu akka danda'us aangaa'onni yaaddoo qaban ibsaniiti jiru.